Amerikaan jetti waraanaa isheetiin boombii B2 jedhamu fayyadamuun Radeeben Yamanin haleeluun beekame. Amerikaan boomberem B2 ispaartii ishee kan isheen ol keesseef diinota ishee haalaan hamootaan ittiin haleeluuf yoo ta'u, boombii balaafamaa kanaan Yamanin barbadeessuuf fayyadamuu ishee ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Yamanoonni gareen hidhattoota Ansaarullah al-Hutiin obboleewwan isaanii Falasxiinotaa cinaa hiriiruun lola waraanaa kana irratti hirmaannaa isaanii taasisaa kan jiran yoo ta'u, kanaanis Israa'el irratti kasaaraa dinagdee olaanaa qaqqabsiisuun kaayyoo isaanii maniin ga'anii jiru. Boombii Ameerikaa biyya kamitti illee gurguramne kana maalummaa isaafim haleellaa raawwatame kana irratti gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan egaa xumuraatti nu faana ta'u. Meeshaalee waraanaa ammayyaa Raashiyaa fi Chaayinaan deeggarsa Hizbullaaf taasisaa jiru jechuun muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun himatan. Meeshaalee farraa taankii haalaan ammayyaa Hizbullaan hidhatee jiru rijireessaan oomisha Raashiyaa ta'uun isaanii himamee jira. Gama kanaan Iraan ergamaatikaan lammiilee Israa'el bobbaasteem badii garaagaraa Israa'el irratti raawwachaa jiraachuun ishee qaamonni tikaa Israa'el beeksisan. Namticha lammii Israa'el ta'e saayintistii guddaa Israa'el akka ajjeesuuf Iraan bobbaasteem xumurri isaa maal ta'e kan jedhu gabaasa bal'aa qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyyaa Shamaar Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'aan indeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawaa onkololeessaa 17 2024 kan saatii kanaa waliin turtii gaarii. Amerikaan jetti waraanaa isheetiin boombii B2 jedhamu fayyadamuun Radeeben Yamanin haleeluun beekame. Amerikaan boomberim B2 ispaartii ishee kanaan kan isheen ol keesseef diinota ishee haalaan hamootaan ittiin haleeluuf yoo ta'u, boombii balaafamaa kanaan Yamanin barbadeessuuf fayyadamuun ishee ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Boomberin B2 jedhamu kun akka addunyaa keenyaatti boombii jiran mara keessaa haalaan qaalii yoo ta'u, Amerikaan boombii balaafamaa kana biyya kamiifillee gurgurtu. Boombii kana balaleessuuf Amerikaan sa'aatii tokkotti doolaara 135 kan ishee gaafatu yoo ta'u, arsaan kana kaffaluun Yamanin haleeluuf dirqamtee jirti. Boomberichi tokkoon isaa doolaara biliyoona 4 akka shallagamus xiinxaltoonni meeshaalee waraanaa akeekanii jiru. Amerikaan garee Ansaarullah al-Hutiin meeshaalee waraanaa lafa jalatti awwaalee jiru akka haleeltii kan beeksiste yoo ta'u, ministeerri waraanaa Ameerikaa Lloyd Austin akka akeekanitti diinonni keenya meeshaalee waraanaa isaanii agartuu keenya jalaa dhoksuu hin danda'an jechuun gammeen isaanii meeshaalee waraanaa lafa jalatti awwaalaman irratti akka xiyyeeffatee beeksisanii jiru. Yamanoonni gareen hidhattoota Ansaarullah al-Hutiin obboleewwan isaanii Falasxiinotaa cinaa hiriiruun lola waraanaa kana irratti hirmaannaa isaanii taasisaa kan jiran yoo ta'u, kanaanis Israa'el irratti kasaaraa dinagdee olaanaa qaqqabsiisuun kaayyoo isaanii milkeessanii jiraachuun isaanii ni yaadatama. Hidhattoonni Yaman Ansaarullah al-Hutiin galaana diimaa irra qaxxaamuraa kan turan doonilee Israa'el waliin hidhata qaban irratti xiyyeeffachuun haleellaa 100 ol geggeessanii kan jiran yoo ta'u, kun immoo erga lolli waraanaa Gazaa jalqabeedha. Peentaagoon ibsa baaseen haleellaa kanaan kuufama meeshaa waraanaa Hutii Yaman 5 Ameerikaan haleeluu ishee kan beeksisan yoo ta'u, gammeen kun kan irratti xiyyeeffateen kuufama meeshaalee waraanaa Hutiin Yaman doonilee galaana diimaa irratti ittiin haleeluun irratti ta'uu isaa Peentaagoon addeessee jira. Haleellaan kun ajajaa pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniin kan geggeeffame yoo ta'u, Ansaarullah al-Hutiin doonilee Ameerikaa naannawaa giddu galeessaa keessatti argamu irratti haleellaa walxaxaa raawwachuu isaa Peentaagoon eeree turuun isaa ni yaadatama. Ministeerri Ajaalaa Iraan Abbaas Araghchiin kaleessa dubbii Ansaarullah al-Hutii waliin marii tolfachuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u, hidhattoonni Hutii Yaman kunneen erga lolli Gazaa jalqabee galaana diimaa irra socho'aa kan turan doonilee 100 haleeluun doonilee 2 bishaan nyaachisanii gariin ammoo booji'anii turuun isaanii ni yaadatama. Warraaqsa Falasxiiniin finiinsuun wantummaa Falasxiiniif qabnu mul'isuuf tarkaanfii keenya bal'inaan itti fufnaa kan jedhan gareen hidhattoota Ansaarullah al-Hutiin doonilee irratti haleellaa misaayilaa fi dirooniin raawwataniin kallattii imala doonilee daldalaa jijjiirsisuun dhiibbaa olaanaa naannawaa sanatti taasisuu kan danda'anidha. Israa'el meeshaalee farra taankii oomisha Raashiyaa fi Chaayinaa ta'an Libaanoositti arguu beeksiste.
meeshaalee waraanaa Israa'el argite kunneen hedduun isaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa Raashiyaadhaa kan jedhame yoo ta'u kun ammoo biyyoonni faallaa warra dhiyaa jiran kunneen hidhattoota gara Iraan ta'an deeggaraa jiraachuu isaanii agarsiisaa jedhamee jira. Lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa qabiyyee isaatiin babal'ataa waggaa tokko caalee jiru kun carraan mariin nagaan xumuramuun isaa dhiphataa jiraachuun isaa ni himama. Israa'el waraanaa Hamaas cinaatiin balanaan Hizbullaa faana lola waraanaa lafuufi qilleensarraa geggeessaa kan jirtu yoo ta'u lolli waraanaa kibba Libaanoositti geggeeffamaa jiru yeroo kan Gazaa faana wal bira qabamu guddina isaatiif miidhama qaqqabsiisaa jiruun kan caalu ni ta'a jedhamee tilmaamni garaagaraa kennamaa jira. Muummicha ministeeraa Israa'el Biniyaamin Netanyahuun AFP'f yaada kennaniin lola waraanaa kibba Libaanos irratti meeshaalee waraanaa haalaan ammayyaa'oo oomisha Raashiyaa fi Chaayinaa ta'an argamanii jiru jedhee jira. Akka yaada muummicha ministeeraa Israa'el kanaatti yoo ta'e meeshaaleen farra taankii sirna oomisha Raashiyaa fi Chaayinaa ta'an holqa lafa jalaa Hizbullaa keessatti argamanii jiru. Raashiyaa fi Chaayinaan yaada muummicha ministeeraa Israa'el Biniyaamin Netanyahu kanaaf hangammaatti deebii kennan tokkollee kan hin qabne yoo ta'u lolli waraanaa ulfaataa Hizbullaa fi Israa'el gidduutti geggeeffamaa jirus jabaatee itti fufee jira. Israa'el yeroo itti Ameerikaan lola waraanaa Libaanos irratti biyyattiin gochaa jirtu mormaa jirtutti haleellaa itti fuftee jirti. Israa'el haleellaa qilleensaa wal duraa duubaan kaleessa onkoloolessa 16 2024 kibbaa fi baha Libaanos irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoota 23 ajjeestee 31 dabalataan madeessuun isheen baramee jira. Tarkaanfii kanaanis muummicha ministeeraa Israa'el Netanyahuun dhukaasa dhaabuuf fedhii akka hin qabne irra deebi'anii ibsanii jiru. Dhaabbanni oduu seeraa Libaanos akka gabaasetti haleellaan kibba keessatti raawwatame kun godinaalee Nabaatiyyee, Binti Jibeelii fi Marjaawun akkasumas Tiree fi Jeezin irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameeti jira. Baha Libaanositti haleellaan qilleensaa kun aanaa Zalee fi West Beekaa rukutee jira. Haasaa bilbilaan Emmanuel Macron waliin taasisaniin daangaa kaabaa ishee Libaanos waliin jiru irratti naannoo ittisaa akka ijaaramu erga cimsanii dubbatanii Netanyahuun ammas dhukaasa dhaabuu akka hin fudhanneem dubbachuun haleellaa kana geggeessan. Netanyahuun Israa'el qophii kanaaf zoonii ittisaa kan hin kennineefi Hizbullaan irra deebi'ee hidhachuufi gurmaa'uu irraa hin dhowwine kamiyyuu irratti akka waliin galleem qulqulleesseera jedha waajjirri isaanii. Israa'el fulbaana 23 irraa eegaleem Libaanos keessatti duula qilleensaa guddaa kan Hizbullaa irratti xiyyeeffate kan geggeessite yoo ta'u namoota 1,500 ol ajjeesuu fi miiliyoona 1 ol buqqisuun ishee ni beekama jechuun TRT Worldiin gabaasee jira. Iraan ergamaa tikaa balaafamaa Israa'el irratti raawwachaa jiraachuun ishee saaxilame. Biyyoonni bara dheeraaf ija diinummaan wal ilaalaa turan yeroo ammaa kallattiitti ce'anii tarkaanfii wal irratti fudhachaa jiran Iraanii fi Israa'el lola waraanaa cinaatti ergamaa tikaa fi basaasummaa wal irratti geggeessuun miidhaa wal irraan geessisaa jiraachuun isaanii ni beekama. Iraan lammiilee Israa'el hiriirsitee ergama garaagaraaf sirna bulchiinsaa Netanyaahuu irratti bobbaasaa jiraachuun ishee ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Basaastonni garee tikaa Iraaniin toora intarneetaan leenjifamanii Israa'el irratti bobbaafamaa jiran baay'inni isaanii daran dabalaa jiraachuun dhaabbanni tikaa Israa'el beeksisee kan jiru yoo ta'u Telegiraamii dabalatee miidiyaalee hawaasummaa biroo fayyadamuun qaamoleen tikaa Iraan lammiilee Israa'el hiriirsuun ergamaa xixiqqaa hanga ergamaa gurguddaa irratti bobbaasaa jiraachuun isaa himamee jira. Qaamolee tikaa Iraan waliin namoonni hojii kana irratti hojjetan quunnamtii isaan qabaatan bilbila tasumaa butamuu hin dandeenye galteewwan waraanaa fi meeshaalee waraanaa akka bitatan ajajeetti kennamuun ergama isaanitti kennamee akka raawwatan taasifamaatii jiru. Yeroo muddamni waraanaa biyyoota lamaan gidduutti mudatee jiru sadarkaa yaaddessaa irra qaqqabee jiru kanatti ergamni tikoota Iraaniin lammiilee Israa'elitti kennamaa jiru mootummaa irratti fincila akka kaasuu dabalatee namoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuun ajjechaa raawwachuun geggeeffamaa jira jedhu maddeen oduu Israa'el. Kana keessaa immoo qaamonni tikaa Israa'el hordoffii jabaan kan bira ga'an seenaan lammii Israa'el umuriin isaa ganna 35 maqaan isaa Vladimir Verkoviski jedhamu isa tokkodha. Giddugala Israa'el jiraataa bulchiinsaa Peetaatikivaa kan ta'e Verkoviskiin saayintistii Israa'el guddaa maqaan isaa citiin qabamee ajjeesuuf ergama fudhatee osoo sochoom qabamee jiraachuu isaa kan himan qaamonni tikaa Israa'el kunneen baatii dhiyoo kanaan Iraan saayintistoota gurguddoo Israa'el garaagaraa fi qondaalota waraanaa Israa'el irratti ergama yaalii ajjechaa taasisaa jiraachuu ishee ifoomsanii jiru. Verkoviksiin duras baatilee darban keessaa lammiileen Israa'el ergama wal fakkaataa Iraan irraa fudhachuun bobbaafaman to'annaa jala ooluu isaanii beeksisee jira.
Poolisii Israa'eliitiin nageenya biyya keessaafim kutaateekaa tajajaa kan tiim Maa'or Gooreen yaada kenneen yeroo garaagaraatti ergama basaasummaaf lammiilee Israa'el biyyoota alaatti deddeebi'aa turaniif ergamni garaagaraa nu mudatee turus garuu kan akka ergamaa Vladimir Verkovsky jabaateef sochiin ulfaataa akka isaan quunnameen jiru jedhee jira. Verkovsky'n saayintistii guddicha Israa'el tokko ajjeesuuf kaffaltii maallaqaa 100,000 fudhachuun waliigaltee taasisee meeshaa shuguxii rasaasa isaa guutuu waliin hidhachuun ajjecha kanaam erga raawwateen booda yeroo suma biyyaa ba'uu akka danda'utti qophii maraa xumuruun isaa bira ga'amee jira jedhanii jiru. Nama kanarratti galmee himataa gantummaa biyyaa halumarratti banameen bakka buutota isaa irraan jiran waliin teelegiraama irraan ergaawwan karaa keessaa waliif qooduu isaanii fi afaan isaan waliif katabaa turanii Ingiliffatoom qorannoon galmee himataa kanaam ni addeessa. Shakkamaan kun qaamota diinaa faanam walqunnamaa turuu isaatiin ajjecha kana raawwachuuf osoo hin qophaa'in duras kallattii miseensatti Iraaniin baatilee darban keessaa ergama salphaa itti kennamaa ture amanee jiraachuu isaa kan beeksisan miidiyaaleen Israa'el kunneen. Isaan keessaas muummicha ministeera Israa'el Binyamin Netanyahu irratti uummata kakaasuuf waraqaa dhaadannoo mormii facaasuu dabalatee fincila garaagaraa kakaasuuf sochii bal'aa taasisuu isaadha. Ergamtoota badii Israa'el keessatti bobbaasuun Iraan sarara diimaa darbitee jirti kan jedhan dhaabbileen tikaa Israa'el maallaqaaf gowwoomfamanii haa ta'u osoo hin beekin gochaa kana keessatti lammiileen hirmaachaa jirtan adabbiin akka isin eeggatu hubattanii gocha kana keessaa akka of baasan jechuun akeekkachiisaa dabarsanii jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayita hawaasaatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.